السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفون هردفتوتا في كبجمتوتا كي كمي نغا جرتو نغا كيسان يعني نغا الحمد لله سنين جيجا هرامي ونك أبدي سنين في وشمر إلى الله تجيجو شمرن كينا وان سرت سن إلى الله تقبل في كيسا تجيجو وروني جنا بلتي جارف ديم تاني في وروني بلتي كيس جرتاليس سن إلى الله ورا بلتي كيس جر إلى الله سرت كيسا تجيجو لا ورا بلتي كيس جرتان اسن إلى الله عندي سونس ما ديوجن hinaaffaa bakka lamatti qoonnee ilaalla hadha. Hinaaffaan sunis hinaaffaa dubartii beeytuutii fi hinaaffaa dubartii wallaaltuu isinii galee hinaaffaa dubartii caqacaqamtuu fi hinaaffaa dubartii tasgabbooftuuti. Oolmaa jiraa jechuudha. Oolmaa jalqaba irratti oolmaa dubartii caqacaqamtuu. Innis hinaaffaa dubartii caqacaqamtuu. Dubartii caqacaqamtuu oolmaa isii abbaa manaa isiitiin wal caqacaqaa ooltu. Jireenyi ofii gaagaa ooltu tagaa'ila ofii gaagaa ooltu jechuudha. Isa san waan raasini dubbadha waan argirraa jechuudha. Innis maal seetan hinaaffaa caqacaqamtuu dubartii caqacaqamtuu ta'uu ofiifis hin taane abbaa manaatiifis hin taane bultii ofiitiifis hin taane jechuudha. Tadiiggaa malee ijaarsan beeyin sinii galee. Tawaan man jedhi ta'a jettu. Ta gorsa namaan dhageen, ta jecha namaan dhageen. Isinis maal seetan? Oolmaa isii isinii yookaan vloogii maal jedhan afaan Ingiliffa kanallee hin beeynu nurra ilaalinaa isiniin jenna. Innis maal seetanii oolmaa dubartii hamtuu. Arrabaa fi miti yoo jedhu gorsa malee kun aynillee dubartiidha waan ta'eef dubartiin arrabsu yoo ni jiran dubartoonni amalli isaanii kan namaan galle jechuudha. Kan nama aarsan isaan irraa hin dubbachuu dhufeen adda keessatti of ilaalaa namuu jechuudha. Innis maal seetan oolmaa dubartii hamtuu maali yoo jettan galgala akkanumatti shakkite abbaa manaa ofii eessa oolin een wajji haasayin maa haasaa baay'isa maa bilbila baay'isa jetti. Bilbila isaa kana isa fattashuuf baay'ee tokko hawwiti jechuudha. Oolmaa dubartii hamtuuti galgala hin rafan. Inni dadhabee dalagaa oolee hin rafa. Isiinoo asii lukaan gargidda achi jettee bakka waa'ima kana qotti jechuudha isiin. Hinaafama kana guyyaa bilbilee maa bilbila narraa kaasuu dide maa ture maa gizeen dhufuu dide jettee kanuma yaaddi jechuudha. Okay. Halkan kana yaadaa bultee ganama lafti hin bari'aa. Isa sa'aatii hojii deemutti gayaa. Gizee silaa dubartiin kaatee nyaata qopheessitee bishaan qopheessitee uffata isaa qopheessitee fi caamma isaa balbala qopheessitee fi akka inni dafee gara hojii deemu akka sa'aatiin itti barfan. Gizee silaa namni kana godhutti isiin hin dunuuffatti. Rafteellee raftu bardharra dunuuffatti. Hin dunuuffatti asii lukaan girgiddaa achi jettee ka'ii jedhaan sagalitti iyya sanuuriin cacaa cillaanfataa kan kaate lafa. Lafa kaate akka taatee nyaatu malkan bulesa isteetti kenniti. Sanuu yookaan gallixuu fi didee muddamaa inni afaan takka qambasee fiigaa baya. Yoo inni fiigaa ba'u kana maal taate akkas mudhii qabatteeti. Inni maal godhu midhaan manaa nyaata. Midhaan an godhu maal godhu nyaata. Alaa barate, hoteela barate, kaafee barate. Achuma haa nyaatu hin godhu isaa. Jetti bakka balbala foo dhaabattee kanuma qeensa of nyaata. Kanuma yaaddi jechuudha. Doosiin kana yaaddu isaa ganama sa'aatii irra darbees qursii sanuu seeraan hin kennineefi yookaan garaan sunuu shoomayii mataan bowwaafate yookaan manaajira isaa hojjechiisaniinuu wali bu'ee aaraa gala yookaan dadhabee iyyuu itti ho'ee dheebotee beela'ee hin gala. Yoo inni galee gana asii luka takkaan balbala seenu maal taate maa fuula guuraa galta maaltu sibbade mana galuu si jibbisiise ana si jibbisiise jettiin ofii hojii ofiituun beeytu bara. Hojii isiitu ka isila isii hojjechuuf isii dirqamate ta'e hin beeytu. Innis maali ganama akka inni manaa bahin algaa inni irraa ka'e sirreessitee afaa jijjiirtee nyaata gaarii qopheessitee uffata isaa kan inni jijjiiratu qopheessitee bishaan qorraa kan inni dhugu qopheessitee fi bishaan inni shaaworii fudhatu qopheessitee fi kana kanaan odoon eegin jecha hamaa jecha isa aarsutti darbatti jechuudha. Seenaa gadi taa'aa yoo gad taa'ee jedhu
Atakkas goote atakkasii ati manaa nyaattu alaa barattee maal goota mana nyaatti ka ganama hojjedhe nyaachuu diddee baatee maal godhaa ka biraa hojjedharee jetti. Kanaan mataa isa dhukkubsiti. Kama ganama inni yookaan isaan irra dhiisee biraa beesan deebiftee itti kenniti jechuudha. Dubartii hamtuu. Odoo inni waa balleesseen argin odoo badii isarratti hin argin shakkiin isa badaa gootii jechuudha. Sirrii mitoonni akkana nama ijaaraan deemu nama diigaa deemalee keessatti of laala hundumti keessanuu. Oolmaan dubartii hamtuu isa kana jechuudha. Oolmaa dubartii gaarii. Oolmaan dubartii gaarii immoo maasitan inni yookaan waa balleessee badii ho'ituu balleessee badii isa irra argite qabatamaanuu argite badii isa bakka hin darbiti akkuma nama argini bakka hin jiran fiizikaala isiisin jijjiirtu hin callisti. Maaliif kana godhe laata? Maaltu itti badee laata? Itti keessuma ofiiti of gaafatti jechuudha isa odoon gaafatiin dura. Oduma badii sana irra argitu bakka fuula isii odoo ittiin jijjiireen. Amala isaa ofii odoo ittiin jijjiireen maal gooti? Ganama giseen gad lafaa kaatee nyaata isaa akka gaarii ciree isaa qopheessitee fi buna shaayii isaa qopheessitee fi uffata inni hojiif deemu qopheessitee fi balbalatti. Bakka fuula gaariin gaggeessitee nagaan deebi jetteeni bakka hojiititti odoo bilbilaan isa hin cinqin yoo inni galu fuula gaariin simattee bishaan inni shaaworii fudhatu qopheessitee fi nyaachistee obaastee hojiin maal fakkaata jetteeni yoo inni aareetiin hin dhufe yookaan sababa hojiitiin namaa walitti haa bu'u yookaan dadhabbii sababa hojii dadhabbii hojiitii dhugaadha namni dalaguun dadhaba sababa dadhabeen yookaan fuulli isaa jijjiiramu maal taate nagaumaa namaa wal loltee si dhukkube jetteen tasgabbeessitee gaafattee haga inni raahaa godhutti badima inni hojjete badima qabatamaa irra argite sanu hin gaafattu jechuudha. Garaa isaatii nyaachistee obaastee quubsitee waan isa barbaachisu gootee fi suutaan amalaan waan akkanaa beesirra argee yaa abbaa manaa kiyya maaf waan akkanaa balleessitee waan akkanaa balleessuun kee anammoo namiidha waan akkanaa gochuun kee bar sirrii miti jetteeni gorsaa fi gaafii wal keessa jechuudha. Sinii galee yoo san innis tasgabbaa'ee dhugaadha yoo qabatamaa nama balleessee dhugaadha balleesseen jira duwwan goree jira dhiifama naa godhi jedhee akkasitti dhiifama gaafata jechuudha. Inni isii dinqisiifataa deema jechuudha. Akkamitti kana argite akkamitti maaluluu didde akkamitti yoo sannatti bararuu didde ka jedhu bakka isiin nama gaariidha. Nama obsa qabuudha. Nama tasgabbii qabuudha. Jedhee isiin dubartii cimtuu dubartii beektuu ta'uu isii hubataa deema jechuudha. Innis waan balleesse sanarraa of qusataa deema jechuudha. Lammata akkatti hin deebine barumsa isaa ta'aa deema jechuudha. Isinii galee kanaafuu yeroo kamiyyuu ofii keessanii gaarii yoo taatan ofii keenya gaarii yoo taan namni nu wajjin jiru sunis nama gaarii ta'aa deema jechuudha. Isinii galee kanaaf dubartoonni keenya sababuma hinaaftaniif sababa shakkiitiif jechuudha. Sababa shakkiitiif abbaa manaa keessanii walitti bu'aa hin jiraame bakka wal dhabdee uumaa hin deemnaa isin jedha obboleeyyan keenya. Maaliif keessattuu jechuudha abbaa manaa keessa yoo nuti irraa dhufe wanni dadhabeetiin hin jedhe odoo nyaata isaan qopheessiniif odoo uffata ni jijjiiratan qopheessiniif odoo inni aareetu yookaan dadhabeeyyuu dhufe odoo waan inni ta'e san hin gaafatin osoo miira inni keessa jiru san hin tasgabbeessin miira aarii san odoo irraan balleessi irraan aarii itti dabalina. Dubartii akkasiin ta'ina. Ganama akka inni akkuma ganama isin biraa ba'e sanitti akka deebi'ee isinitti hin deebine uffata keessan ofirraa jijjiiraa uffata isaa inni jijjiiratu qopheessaa waan qabdanii mana keessan urgeessaa maal taatan shamarran keenya akkuma inni aarii irraa dhufeen isinillee aarii itti gadi hin darbatina. Isinin jedha obboleeyyan kiyya maaliif waan argeef nama waan naan jedhetu jira intala tokkotu maal naan jedhe akkanatti bee abbaa manaa kiyyaa fattaneetiniin dhumarra wanni inni naan jedhe sun na tuqee osoo fattanuuyyuu baadhee jedhee miira kiyya na tuqee jetti. Kanaaf ba'istanii fattanuu shakkuu waan akkasirraa fagaadhaan isin jedha obboleeyyan kiyya. Viidiyoon kun isinitti tole share like subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi
wabarakaatu. Nagaan naaf turaan isin jedha buleeyyan kiyya. Kanaafi gorsi kun akka isinitti tolu akka irraa barattan hundumti keessan akka keessatti uf laaltan